Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf qabanne isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Yaaballootti dubartiin tokko daa'ima 4 yeroo tokkotti deesse. Hospitaala waliigalaa Yaaballootti Aadde Jiloo Bagajjaa Taadholee daa'imman 4 yeroo tokkotti nagaan hiikaman. Aadde Jiloon jiraattuu godina Booranaa Aanaa Elweeyti. Haalli fayyaa haadhaas gaarii ta'uu ogeeyyiin da'umsaa ifoomsaniiru. Haalli fayyaa haadhaas gaarii ta'uun himameera. Haati daa'immanii Aadde Jiloonii fi abbaan warraa ishee gammachuu guddaa qabaachuus himaniiru jechuun biiroon koominikeeshinii Aanaa Yaaballoo gabaase. Daa'imman dhalatan kun dubara 3 fi dhiira 1 yoo ta'an, sadeen jalqabaa nagaan kan deesse haati, kan dhumaa ammoo yaala baqaqsanii wal'aanuu kan of galte ta'uu kan himan ogeessi yaalaa da'umsaa Abeel Warquuti. Ogeessi yaala da'umsaa kun akka jedhanitti daa'imman dhalatan keessaa kan jalqaba dhalate ulfaatina kiloogiraama 2 qabxii 4 kan qabu yoo ta'u, daa'imni lammaffaa kiloogiraama 1 qabxii 8, kan sadaffaa ammoo kiloogiraama 3 qabxii 2 fi kan afuraffaa dhalate ammoo ulfaatina kiloogiraama 2 qabxii 4 qabaas jedhameera. Hospitaala waliigalaa Yaaballootti ispeeshaalistii yaala da'umsaa kan ta'an Dr. Waariyoo Duuba wanti akkanaa kun uumamuu kan danda'u yeroo masanyii kormaa fi dhalaa wal argatutti kan mudatu ta'uu himanii, yeroo da'umsi akkanaa uumamu daa'imman waan haadhatti baay'ataniif kunuunsatu isaan barbaachisa. Addaanis fageessanii da'uun akka gorfamus dhaaman. Hojii gaggeessaan hospitaala waliigalaa Yaaballoo obbo Areeroo Biqichaa hospitaalichatti haadholee ulfaaf tajaajilli bilisaan kennamuu himanii, haadhaa fi daa'imman kanaaf kunuunsa barbaachisu akka taasisanis himan. Oduu keenya biraatiin lola humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun namoonni nagaa miidhamuu jiraattonni himan. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga dhiyaatti aanaalee Qondaalaa fi Begii keessatti humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wal waraansa deemaa jiruun wal qabatee lubbuun namoota nagaa darbaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa himannaa wal fakkaataaf deebii kennaniin kan gochaalee akkanaa raawwatu humnoota mootummaa otoo hin taane hidhattoota waraana bilisummaa Oromootii jedhan. Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa kun dabaluunis waraanni mootummaa hidhattoota shanee fi seelii isaa irratti tarkaanfii fudhataa jira jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin himannaa gama mootummaatiin irratti dhiyaatu kana irra deddeebiin kan waakkatu ta'uu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu biraatiin ammoo Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuutti leenjiin milishaa gaggeeffamaa jiraachuun ifoome. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuutti leenjiin milishootaa gaggeeffamaa jiraachuu waajjirri milishaa aanichaa waabeffachuun sabquunnamtiin aanichaa gabaase. Akka ibsa aanichaatti yoo ta'e milishoonni haaraa leenji'uu erga eegalanii guyyaa 4 ta'eera. Haaluma kanaan guyyaa har'aa milishoota haaraa dhufanii leenji'aa jiraniif leenjii gosa ispoortii dhaabbii bu'uuraa irratti kennamaa jiraachuu waajjirichi ifoomseera. Leenjicha irrattis milishoonni keenya hamilee guutuudhaan leenjii kana leenji'aa jiru jedha ibsichi. Leenjiin milishootaaf kennamu kun guyyaa arfaffaaf ittuma fufee kennamaa jiraachuunis himameera. Godinni Wallaggaa kan naannoo Amaaraatiin waldaangessan waan ta'eef haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo irra deddeebiin taasisaniin lubbuun namoota hedduu darbuu, jiraattonni qe'eerraa buqqaafamuu fi qabeenyi manca'uu Finfinnee Maltiimiidiyaan gabaasaas tureera. Milishoonni mootummaa kunneen haleellaa humnoonni kunneen raawwatan qolachuuf kan bobbaafaman ta'uunis barameera. Gama biraatiin miseensonni milishaa mootummaan bobbaasu kunneen uummata nagaa irratti sarbamiinsa mirga namoomaa garaagaraa kan raawwatan ta'uu jiraattonni ni himu. Miseensonni milishaa hojii nageenyaa eegsisuu itti kenname sirnaan raawwachaa jiran akkuma jiranitti ta'e kanneen haala gita hojii isaaniitiin faallaa ta'een gochawwan farra nageenyaatiif sababa ta'aa jiran muraasi jiraachuu jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa Finfinnee Maltiimiidiyaatti himaniiru. Qaamoleen kunneen naamusa qaamni nageenyaa tokko qabaachuu qabu dhabuu akkasumas malaammaltummaa fi gocha seeraan alaa kan raawwatan ta'uu Finfinnee Maltiimiidiyaan yeroo garaagaraatti gabaasuun isaanii yaadatama.
Oduu biraatti yoo ceenu Itoophiyaan dhaabbata maallaqa idil addunyaa irraa liqii doolaara biliyoona 3.5 argachuuf mariitti jiraachuun ishee himame. Itoophiyaan riifoormii dinagdee geggeessaa jirtuu fi haala dinagdee biyyattii rakkoo keessa jiru furuuf dhaabbata maallaqa idil addunyaa yookaan IMF irraa doolaara biliyoona 3.5 liqeeffachuuf dhaabbaticha waliin haasaa akka jirtu Reuters gabaaseera. Hanqina baajeta waggaa biyyattii keessa mul'achaa jiru guutuuf haala addateen dhaabbata maallaqa idil addunyaa irraa liqii argachuun ishee eerameera. Kuusaan sharafa alaa daldala galtee biyyattii dhibbentaa 0.2 qofa ta'uunis ifoomeera. Reuters akka gabaasetti qondaaltonni mootummaa marii torban darbe bitattoota boondii idil addunyaa waliin taasisaniin baatiiwwan jalqabaa 3 bara ittaanu bara 2024 keessa IMF waliin waliigaltee liqii irra ni ga'u jedhamee eegama. Itoophiyaan dhaabbata maallaqa idil addunyaa IMF alatti baankii addunyaa irraa deeggarsa baajeta doolaara biliyoona 3.5 argachuuf barbaadaa akka jirtus gabaasni Reuters kun ni ifoomsa. Oduu keenya biraatti yoo ceenu manni marichaa muudama walitti qabduu boordii filannoo raggaasise. Manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii marsaa 6ffaa guyyaa har'aa walitti qabameen aadde Meelaatawarq Haayiluu walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa akka taatu harka caalmaan raggaasise. Aadde Meelaatawarq hamma yoonaatti waajjira boordichaatti itti gaafatamtuu taatee tajaajilaa turuu ibsi itti gaafatamaan mana marichaa obbo Tasfaayee Beeljigee taasisan ni mul'isa. Manni marichaa aadde Meelaatawarq walitti qabduu akka taatu sagalee caalmaatiin raggaasiseera. Meelaatawarq Haayiluu itti gaafatamtummaa itti kenname amanamummaa kutannoo fi ga'umsaan kan geggeessitu ta'uu waadaas galteetti. Walitti qabduu boordichaa kan turte aadde Burtukaan Miidhagsaa walitti qabduu boordichaa ta'uun tajaajilaa kan turte yoo ta'u iyyannoo aangoo gadhiisuu dhiyeessuun fedhii isheetiin aangoo gadhiisuun ishee ni yaadatama. Oduu walqabateen obbo Geetinnat Taaddasaa hojii gaggeessaa Biroodkaastii Koorporeeshinii Itoophiyaa ta'uun kan muudaman yoo ta'u obbo Masaafinti Tafarraa hojii gaggeessaa dhaabbata pireesii Itoophiyaa ta'uun muudamaniiru. Oduu keenya alaatti yoo ceenu Alsiisiin si'a sadaffaaf filannoo mo'ate. Pirezidaantiin Misrii Abdul Fattah Alsiisii filannoo torban darbe keessa gaggeeffamee ture mo'achuun si'a sadaffaaf pirezidaantii biyyattii ta'uun filame. Abdul Fattah Alsiisiin filannoo kanaan sagalee uummataa dhibbentaa 90 argachuun kan mo'ate yoo ta'u dorgomtoonni Alsiisii 3 haa turan malee sagalee gaarii argachuun isaan dorgomuu hin dandeenye jedhame. Abdul Fattah Alsiisiin si'a duraatiif pirezidaantii Misrii ta'uun bara 2014 sagalee uummataa dhibbentaa 97 argachuun filatamuun isaanii yaadatama. Bara 2018 filannoo si'a lammaffaaf mo'atees ture. Keeniyaan dhaabbata Keerfoor jedhamu doolaara miliyoona 7 adabde. Keeniyaan dhaabbata daldalaa Keerfoor jedhamu doolaara miliyoona 7.1 adabuu kan ifoomsite yoo ta'u abbaan taayitaa to'annoo fi dorgommii gabaa Keeniyaa dhaabbata Keerfoor damee Keeniyaa shariikummaan fudhate Majiid Alfutaayim jedhamu irratti adabbii kana dabarse. Keeniyaatti shariika daldalaa Keerfoor kan ta'e dhaabbanni Majiid Alfutaayim oomishtoonni gatii gadi aanaadhaan oomishi isaanii akka dhiyeessan dirqisiiseera jechuun adabbii guddaa kana kan irratti dabarse. Keeniyaa keessatti dhaabbanni Keerfoor giddugalawwan gabaa hedduu keessatti wiirtuu dhiyeessii meeshaalee manaa fi nyaataa itti argamudha. Keeniyaatti shariikummaan Keerfoor kan sochoosu dhaabbanni Majiid Alfutaayim olaantummaa gabaa qabutti fayyadamee oomishtootni gatii gadi aanaadhaan oomisha isaanii akka dhiyeessaniif dirqisiiseera jedhamuun himatame. Dhaabbanni Majiid Alfutaayim hanga ammaa deebii hin laanne. Adabbii irratti dabalee dhaabbanni shariika Keerfoor ta'e kun dhaabbilee dhiyeessii dammaa irratti bobba'an lamaaf doolaara 100,012 akka kaffaluuf abbaan taayitaa to'annoo fi dorgommii gabaa Keeniyaa ajaja dabarseera. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.